waggaa tokkoof suuraa namaatiin na janaachinem. Kakun qabu abaarsa warra keenya maaltu sitti naafame afaan taankiyaa ramata diimaa gubaa kiyya gatalu dubbataane too garaa daawwanne mali wallaanu. Ani yeroodhaaf maqaa kiyyaa himachuu hin barbaadu. Kan inni itti dhaladhee jiddugala Oromiyaa Shawaa Adaamatti yoo ta'u kan hin jiraadhu biyya Arabaa Kuweetiidha. Akkuma nama kamuu hojjedheen of jijjiira jedheen biyyaa bahe. Ergaan biyyaa bahee bakka hojii gahe jawaala bitadhee sooshaal miidiyaa fayyadamu eegale. Osumaan sooshaal miidiyaa fayyadamaa jiru gurbaan tokko koomantiidhaan akka malee natti qoosuu jalqabe. Anis wajjumaanin qoosuu jalqabe. Gurbaan kun poostii kiyyaas tahee kan namoota biroo jalattillee gonkuma na jalaa hin hafu. Darbee guyyaan suuraa kiyyaa poostii godhefa osuma namni tokko koomantii naaf hin dhoyne anumaa fi inni koomantii gara 100 wayii geessina. Osuma haala kanaan jirru guyyaa tokko gara keessaatiin na dubbise. Anis nin dubbise. Akkuma koomantii san gara miseenjeriitiin illee walitti qoosuu jammarreem. Osuma qoosnu qoosaa keessaa guyyaa tokko gaafii jaalalaa na gaafate. Anis qoosaa isaatiin akka malee booji'amee waan hin jiruuf battalumattiin tole je'ee taqabbale. Kan nama ajaa'ibu garuu gurbaan kun suuraatee naa erginaan hin jenne. Osuma inni naan hin jedhin suuraatee naa ergi jedhen ergisiise. Tiyyallee ergeefi dabalee ammas viidiyoodhaan wala agarru siif bilbilallee gonkuma naan hin je'u. Barreeffamumaa fi itti saalan na waliin haasa'ee dabarsam. Ani garuu gaafachuufillee nama akkaan zigaalee fi qaanii qabu waan ta'eef inni kan dhiiraatu na hin gaafanne ani tan dubaraa maaltu na gaafachiisa je'een dhiisee akkasumatti wajjin deemuu eegale. Osuma haala kanaan wajjin jirru guyyaan gara torbaan immoo gara ji'a jiini gara waggaatti dhihaate. Guyyaa takka garuu waan nama ajaa'ibu gurbaan isaa wal beekan tokko gara keessaatiin natti dhufe. Gurbaan kun suuraa isaa si ergee naan je'e. Anis maal suuraa isaa profaayilii fi feesbuukii jalaa'uu hin qabu jennaan lakki suuraan profaayilii fi feesbuuk irraa qabu hundi kan isaatii miti kan hiriyaa isaatii naan je'e. Baay'ee takka bitaa natti galee amanuun dadhabeen akkamitti je'ee gaafannaan akkanumatti naan je'e. Inni suuraa isaa gara sooshaal miidiyaa takka fi'ee hin beeku. Kan inni fayyadamu hunduu kan hiriyaa isaa isa bira jiruuti naan je'e. Anis amanuu na dhibe. Yeroo kana isa gaafachuufillee natti ulfaate. Kanaaf waan hin godhu dhabeen gurbaan kun lakkii ni kijiba jaalala keenya boreessuudhaaf kana je'een bira kute. Osuman je'uu dubbiin gurbaa garuu keessa koo yaa'uu eegalte. Kanaaf anis akkamitti akka adda baafadhu mala tokkoon dhahachuu eegale. Malli sunis anaaf inni takka viidiyoon wal duratti hin baane waan ta'eef har'a garuu an viidiyoodhaan akka inni na duratti bahu gaafachuun qaba jedhen gaafadhe. Inni garuu yeroonan viidiyoodhaan wala agarru je'uun hayyee naan jechaatuma. Yeroon an viidiyoodhaan bilbileefi amma naaf hin mijjattu. Yeroo biraan wajjin haasofna viidiyoodhaan naan je'e viidiyoo narratti cufee itti saalaan na wajji haasoo eegala. Yeroo biraas yeroonan dawwaleef amma ifaan hin jiru naan ja'a. Yeroo kaanis immoo nama keessan jira naan ja'a. Yeroo kaan immoo ala deeman jira naan je'e. Baallama kiyya harkifachiisuun gara ji'a naanneesse. Ani garuu amma shakkiidhaan guutamuu eegale. Yeroo kana akka malee aareetiin miira aariitiin dirqama viidiyoodhaan wal arguu qabna. Namni viidiyoon osoo waliin garree akkamiin waggaa waliin naanneessa. Namni akkamiin viidiyoon osoo waliin garree wal jaalatee wajjin waggaa naanna'uu danda'a. Ati garuu nan beektu anis sin beeku. Osoo waliin garree akkamitti waggaa naanna'uu danda'a je'eeni maal duuba suuraa si erge atis suuraa na argite kuni wal beekuuf hin gahu naan je'e. Eeyyeen hin ga'uun je'eeni ani akka
suurarraa miti atis akka suurarraa miti ilmi namaa hundinuu suuraa fi viidiyoodhaan garagara kanaaf atilleen viidiyoodhaan nagartee na laallachuu qabda anilleen si laallachuun qaba jedheen miira aariitiin itti dubbadhe innis hayyee rakkoon qabu wal ilaallannaa garuu osoon viidiyoodhaan si duratti hin baane waan tokko qofa sitti himuu qaba naan je'e anis hedduu rifadheen maal je'e gaafadhe innis akkana naan je'e ani viidiyoodhaan yeroo nama duratti ba'u hedduudhaan qaanfadha sodaadha zigaalaa afaaniin dubbachuu hin danda'u kanaaf yeroon viidiyoodhaan si duratti ba'u si wajjin dubbachuu hin danda'u cal jedheen viidiyoodhaan si duratti ba'ee taa'ee ija keessaa wal ilaallee adda yaanaa ergas booda itti saaliidhaan wajjin haasofnaa naan je'e anis kaayyoon kiyyaa inni kan suurarraa akka ta'ee fi kan suurarraa akka hin ta'in adda baafachuu waan ta'eef hayyee tole rakkoon qabu daqiiquma muraasaaf malee baay'ee waliin hin haasofnuun je'een innis hayyee naan je'e yeroo kana viidiyoodhaan irratti hin dawwalee na jalaa kaasee yeroo na jalaa kaasu akkuma naan je'e afaaniin hin dubbatu yeroon anitti dubbadhe inuma seeqaa inuma na laala anis dura waan natti himatee tureef hayyee tole deem gara itti saalaatiin walii dawwalla jedheen viidiyoo irraa cufadhe garuu gurbaan suuraa namaatiin si janaajjana naan je'e san akka kijibaa ta'e amaneetiin isaa waliin jaalala itti fufuu eegale yeroo kana erga waggaa takkaa fi waygeenya gurbaan dura suuraa namaatiin si janaajjana naan je'e natti hime ture san ammallee irra deebi'e gurbaan kun suuraa namaatiin si janaajjana jira naan je'e anis ussobduun viidiyoodhaan dawwalee fi wajjin haaseetiin jira akkuma suurarraa sanim suuraan tanuma isaatii tan namaatii mitiin je'een yeroo kana gurbaan waan nama ajaa'ibu tabiraanatti hime lakkii gurbaan si duratti ba'e sun isa osoo hin taane gurbaa hiriyaa isaatii naan je'e akkamitti jennaani inni afaaniin sitti hin dubbanne cal jedhee ijaan si laalaa tureemi naan je'e anis eeyyeen je'een kanaaf namni si duratti ba'e hiriyuma isaa kan suurarraa sani naan je'e ammallee dubbiin bitaanatti galee hedduun irrifadhe cal je'een gurbaa kana dhaggeeffachuu eegale yeroo kana gurbaan akkas naan je'e gurbaan gaafas viidiyoodhaan si duratti ba'ee taa'e amma hojiidhaaf isa biraa deemee jira mee amma dawwaliifi viidiyoon si duratti haa ba'u na ilaalii naan je'e anis akkuma gurbaan naan je'e adda baafachuudhaaf ammallee viidiyoodhaan walaa ilaaluun je'een maarree ammas maaltu uumame tana duras siddimeen ture akkan viidiyoodhaan namatti haasa'uu hin dandeenye amma garuu hin danda'u naan je'e yaa abbaa mana kiyya kan fuuldura jaalallee kiyya qaalii si yaade ijaaniin si laaluu fadha rabbii jedhi na duratti ba'e je'een inni garuu abadan na didee boodarra kadhadhee kadhaa meeqan akka na duratti ba'u yeroon gaafadhu akkuma tana dura hayyee naan jechaatuma baallama kiyya dabarsa halkan ifaan hin jiru naan ja'a guyyaa immoo nama keessan jira bakka hojiin jira karaan deemaa jira jechuudhaan viidiyoodhaan gonkuma na duratti ba'uu didee anis hedduu takkan aare yeroo kana gurbaa suuraa namaatiin si janaajjanu jira je'ee natti hime san akkamitti akkaan adda baafachuu danda'u nan gaafadhe innis natti hime gurbaa tana dura viidiyoon sirratti ba'ee fi abbaa suuraa fuula feesbuuka isaa fi fuula tiiktookii isaa sittiin himam dhaqiitii ilaali naan je'e anis dhaqeetiin ilaale dhugumaan gurbaan isaa miti kan biraati yeroon dhaqee ilaalu gurbaan san beekamtii qabaachuu baatullee tiiktookillee guyyaa guyyaan ni fayyadama feesbuukaas poostiif godha istooriillee ni taphata yeroo kana hedduu takkan gaddee nirrifadhe ammallee dhugaa sa'uu hin dandeenye isumaatu asiim kanallee banata je'een amanuu dadhabe fuula feesbuukaa akkaawuntii haaraa banadhe suuraa nama biraa irra haayyadhe gurbaa suuraa isaatiin janaajjaname san dhaqee dubbise yeroo kana gurbaanis na dubbise wajjin haasoyne osuma wajjin haasoynu gara viidiyootiin walii dawwalle yeroo kana ani kaameeraa ofirraa qabeen isaan as bahi je'een yeroon isaan as bahi je'uun kunoo gurbaan kan dhiyoo viidiyoodhaan na duratti bahee
calji'ee taa'aa ture san akka ta'e adda baafadhe. Anis hoggaan viidiyoodhaan duratti bahum gurbaan rifatee diimaan irratti qabee ka'ee na biraa kute. Lammaffaa irratti dawwala yoon jedhu bilook na godhe. Amma deemeetiin gurbaa suuraa isaatiin na janaajjanaa ture san dhaqee yeroon bilbiluuf qaaxaa walitti himanii gurbaan sunis bilook na godhe. Akkasiin waggaa takkaa fi wayi suuraa namaatiin janaajjaname. Amma garuu onneen too cabxee kophummaa hafee erga guyyaa saniitiin kunoo ani dheeraan takka wal salaamee hin beeku. Onneen koo na cabxee jaalalarraa abdii kutadhe. Erga guyyaa sanii takkaa dhiiraan wal dubbisee hin beeku. Yoo dhiirri keessaan na dubbise dhugumatti nammachaaha natti hin tolu. Kanaaf mee maal naaf dhaamtanii yaada keessan koomentii jalatti naaf qoodaadha. Harkuma miidhaga ogeessi shirri abbaa dalagamidha kee garaa dagala keessi egaa sobduun natti milkaa'e dubbadhu ani bushaa'e imaanchiniin adda obseetoo akka bukkee natti hadhaa'e. Warri xalayaa jaalalaa walaloo jaalalaa asoosama seenaa jireenyaan qabaa karaa kamiiniin si argachuu danda'a jettan hundaaf karaan ittiin argachuu dandeessan karaa yuutuuba chaanalaa burqaa shinjiisuuf dhufuudhaan sabiskiraayib kisee isin gootan lakkoomsi waasaappii liinkiin waasaappii ol siniifaati achiin karaa wasaappiitiin na argachuu dandeessuun isiniin ja'a galatoomaa hojiin keenya yoo isinitti tole sheer laayik gootanii waliif qooduu hin dagatinaa. Jaalala yaa rokkeetti onnee seentuu halaala. Sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqtee seenta keessa.